nufuateef warra jalqabaa godhe waan isin nufuateef ni waa'ee keessanii yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin taane jechuudha. Innaa warra jalqabaa jechuun namoonni Tasaloniqee warra Yesuusitti amanan warra jalqabaa ta'uu isaaniiti ta'anii waamuu isaaniiti waldaan achitti hundeeffame jechuudha. Garuu uumamuu biyya lafaa dura karoora ture sana kan ibsu miti kun. Baay'oon Efesoon boqonnaa 3 nutarrate ilaalu keessatti ni arganna kan biraa jechuudha. Amma gaaffii kanarra darbee jira gara Tsahaayitti darba. Tsahaay jirta? Jira tursa. Okay, ishi. Gaaffii ani si gaafadhu daqiiqaa lama keessatti deebi'a. Daqiiqaa lama keessatti deebi'a. Heertuu macaafa qulqulluun siif dubbisa. Heertuu macaafa qulqulluun siif dubbisu kana kutaama Efesoon keessaa jechuudha. Bakka isaa directly dafteetu boqonnaa akkas lakkoofsa akkas nu jetta jechuudha. Irra deddeebinee ilaalleera waan ta'eedha. Yoo ta'e garuu yaani guyyaa lama qofa isii wajjin hirmaadde isaayyuu gara dhuma boqonnaa tokko akka hin gaafanne. Bakka garuma dhumaa jechuudha Efesoon boqonnaa 1-2 yaa rakkinni hin jiru. Qophoofte? Aywa. Ayye. Maal jedhaa? Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan jedha. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti jedha. Efesoon boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Laaluun hin danda'ama. No. Kuni boqonnaa tokko lakkoofsa 16. Okay. Sekendii siif qaba. Sekendii 15 keessatti ilaaltee akkati deebistu jechuudha. Sekendii 15. Boqonnaa lama lakkoofsa 8. Okay. Ayye. Sabiya mama idaalun. Ayye. Sirriidha. Boqonnaa lama lakkoofsa 8. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanii. Innaa inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti kan jedhu jechuudha. Innaa waaqayyo isin eebbisu. Lattu jirtaa? Lattu jirta? Jira. Okay, ishi. Heertuu tokko si gaafadha. Heertuu tokko ergan dubbisee booddee heertuun sun yeroo xumuraati kan nuti ilaalle gaafa dheengadda ilaalle jechuudha. Yeroo xumuraa jechuudha. Kanaafiyyuu heertuu kanarratti deebista jechuudha. Gaaffii gaafatamtu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irra kan jirudha. Nansi dubbisa akkas jedha. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaa fi toora seera sanaa namootarraa kaasee jedha. Maal jedha? Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaa fi toora seera sanaa namootarraa kaasee jedha. Gaaffiin ati gaafatamtu iddoo kanatti abboommoonnii fi toorri seeraa warri ka'aniiru jedhamaa jiran kun abboommotaa fi toora seeraa nagaa buusuudhaaf jechuudha. Oromootaa fi Israa'eloota gidduutti nagaa buusuudhaaf abboommoonnii fi toorri seeraa ka'aniiru jedhaman kun gadda seeraan ibsaa ture waan ta'eef jechaadha. Warra kamiidha? Abboommoonnii fi toorri seeraa kaa'amaniiru jedhaman warra kamidha? Abboommoonnii fi seeronni du'a Yesuusiin ka'an kan Phaawulos jechaa jiru warra kamiidha?
Abboommii akkamiiti jechuu barbaadeen abboommii yookiin seera warra akkamiiti? Akkamitti yaani Yesuus irratti raawwataman jechuudha gaaffii naaf hin galle dhiifamu. Okay, siifin dubbisamee maal jedhaa? Inni nagaa buusuudhaan jedha Yesuus. Yesuus nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaan jechuun Yihuudootaa fi Ormoota jechuudha. Nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaaf toora seera sanaa namoota irraa kaasee jira. So abboommonnii fi toorri seeraa kan Yesuus kaase kun warra kamiidhaa kan jiru jechuudha. Nagaa Yihuudootaa fi Ormoota gidduutti nagaa buusuudhaaf akkasuma immoo gosa lamaaniyyuu tokko gochuudhaaf jechuudha. Toorri seera inni kaase, abboommiin inni kaase warra akkamiiti kan jiru jechuudha. Eegatti sirriitti irratti dubbachaa turre turte ta'e garuu. Abboommonni fi seerri inni kaase isa kamidha kan jedhudha gaaffii inni kama. Abboommiin karaa Museedhaa kan kenname abboommota kurnan turanii abboommii isaa akkasumas immoo seera mukaa jedhanii seera mukaa abbaa keenyaa jedhanii warri Fariisotaa kan qabatan jira jechuudha. Deebi'ee immoo warri Giriikotaa fi warri Yihuudootaa illee walitti yookaan immoo walitti dhiyaatan turanii. Raawwatame Yesuus Kiristoos irratti waan hundumtuu raawwatame garuu isaan immoo karaa Yesuus Kiristoosiin kan Waaqayyo akka isaan ta'anidha jechuudha. Ifama garuu naaf hin galle fayyima. Okay, baay'ee. So waa'ee abboommii kurnanii maqaa dhofteetta. Waa'ee seera muka abbootii jedhanii wanta Yihuudoonnii fi sabni Israa'el seerota isaan gidduu jiru wanta tikaaste jira. Amma gaaffii yaada gaarii dabala. Yaanni kee gaaffii ani iddoo kanarratti gaafachaa jiru garuu waa'ee maaliiti? Yesuus nagaa akka buusuuf seeronni Yihudootaa fi akkasuma immoo Ormoota kan akka isaan tokko hin taane gochaa ture. Warri du'a Yesuusiin iddootii ka'eera jedhamaa jiran kun warra kamidhaan? Yesu iddootii Yesuus Kiristoosidhaani duraanii fannifamuun ni jira ture. Yesuus Kiristoos garuu nuuf fannifamuu isaatiitiin badii namni balleessee inni karaa seeraan irratti caafame jedhame dhafarratti yeroo dubbatu garuu karaa Yesuus Kiristoosidhaani inni nurratti caafame sun Yesuus Kiristoos ofii isaatiitiin inni fannoo irratti ba'uu isaatiitiin nurraa kaafamee jira jechuudha. Wantoonni karaa seera eeguu dadhabuu keenyaatiin wanti nurratti ta'uudhaaf qabu ture garuu Yesuus Kiristoos ofii isaatii isarratti ta'ee nuyi yookaan immoo warri Orma turanii warri seera eeguudhaaf yookaan immoo akka seeraatti yaani wanti isaan irraa eegamu kan ta'uudhaaf qabu garuu karaa Yesuus Kiristoosiin isarratti raawwatamuudhaan isaan garuu tokko akka isaan ta'anii jechuudha. Eebbifama. Waaqayyo eebbisuu. Walumaa galatti waa'ee seera ilaalchisee waa'ee seerota akkasuma immoo seerota muka abbaa keenyaa warra jedhaman akkasuma immoo seera kurnan kaasuudhaan wantoonni ati dubbatte duwwaa tuqaa afur akka ta'e argattuuf si gargaaru. Garuu iddoo sanatti waan Phaawulos kaaseeru mee yaalime wanta meerra deebiski Efesoon keessatti boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti inni nagaa buusuudhaaf abboommotaa fi toora seeraa sana iddootii kaaseeraa jedha. Innaa Kiristoos nagaa buusuudhaaf abboommonnii fi toora seeraa inni iddootii kaasee jedhamaa jiru kun Ormootaa fi Yihuudoota walitti iddoo tokkotti walitti fiduudhaaf tokko taasisuuf jechuudha. Abboommotaaf toora seera warra kamidha kan Yesuus iddootii kaasee kan jiru jechuudha. Intima. Okay, hayyee galatoo. Anamma gaaffii koo xumureera. Isiniif deebisa. Tokkoffaan qormaata kana keessatti tokkoffaa kan bahe Kiristiyaaniitiidha.
Kiristiyaaniitiidha. Namni lammaffaa bahe immoo Tsahaayidha. Tsahaay lammaffaa baatee jirti. Akkasuma sadaffaa kan bahe thank you God for everything dha. Arfaffaan Lattuudha. Akkasuma immoo shanaffaa fi jaaffaan shanaffaa kan walirra bahan jechuudha. Shanaffaan qabxii wal fakkaatu kan fidan beetii fi akkasuma immoo ayyaantuudha jechuudha. Innaa qormaata marsaa kana keessatti kan tokkoffaatii hanga shanaffaatti namoonni sadarkaa keessa jirtan. Shanaffaan baasta. Okay, ishi. By the way, yeroo akkasii. Gaafatte baranaan. Okay, ishi. Wayye. Gaaffii meeqa na gaafattee shanna baasta? Okay. Beetii marsaa jalqabaa keessatti nama gaafatame tokkoffaa bahe keessaa tokko beetiidha. Okay. Marsaa tokkoffaa malee gaafatamnee baran. Yaani isa marsaa tokkoffaan inuma deebisee jira, isa marsaa lammaffaan deebise. Lama gaafatamte beetiiti. Maaliin gaafatame isa lammaffaa? Lama gaafatamte. Kun barreeffamni Ibsa gabaabaa kennee siin jedhanii. Maalirratti? Waa'ee teessoo, waa'ee abdii jireenya bara baraa maqaa dha'uudhaan deebisee dhufte gaaffii ati gaafatamte illee Waa'ee maaliitti kanarraa? Okay, ishi. Tasgabbaa'e qoysi. Dhugaan marsaa lammaffaa akka gaafatame. Isa xumuraa gaafatamtee beetii booda nagaan bulaa baay'ee jettee deemte hin yaadatta yoo ta'e. Yaani hin deebisne jechuudha Ariyaan isa? Isa kana hin deebisne osoo hin taane beeti. Qabxii duwwaa tuqaa jaan siif kenne achiin ati waa'ee teessoo, waa'ee abdii jireenya bara baraa kaafteet jechuudha. Ani indoom waa'ee maaliin si gaafadhee Efesoon boqonnaa tokko gara xumuraa irratti Kiristoos du'aa ka'uusaa akkasuma immoo aboo hundumaa argachuusaa fi gara samiitti ol bahuusaa kiristaanotaaf abdiin inni qabu maal inni gaaffii jedhudha ture kan si gaafadhe jechuudha. Efesoon boqonnaa tokko yaadatte ishi. Ati wanti ati kaafte waa'ee teessoo kaafte deebiin keessan barreeffadheetiin hin jira gaaffiin sin gaafadhe wajjin jechuudha. Innaa waa'ee abdii jireenya bara baraa waa'ee teessoo kaafte akkasittiin jechuudha. Amma shanaffaan baheera. Shanaffaa kan bahee siifi ayyaantuudha jechuudha. Siifi ayyaantuun qabxii duwwaa tuqaajaa argachuutiin shanaffaa baadanii. By the way, kuni hedduu namatti tola. Kiristiyaaniitiin gaaffii ani sin gaafadhu gaaffii intinii miti waan ta'eef xiqqooshee gaaffii wal fakkaataa miti. Inni tokko gadi bu'aa salphaadha, inni tokko ulfaataadha. Haa ta'u malee akka carraa keessanitti. Jimaata yeroo hundumaa jechuudha. Jimaata yeroo hundumaa torban keessatti waan baranne irra deebinee ilaalla. Waaqayyo dachaa sinaa eebbisu. Tokkoffaan kiristiyaaniiti, lammaffaan Tsahaay, sadaffaan thank you God for everything, arfaffaan Lattuu, shanaffaan beetii fi ayyaantuu taataniiti darbitanii jechuudha marsaa kana. Gargar nu baasee anaaf ayyaantu. Haa ta'u rakkina hin qabu. Shanaffaa mataatanii taa'u keessa wayyi. Ammaaf sagantaa keenyatti yoo darbine baay'ee gaariidha. Sagantaa har'aatti. Hanjaaffaa miti itti na waamin anarraan dhufe duraan hin baranne. Yaa hawwiin jimaata dhufu eeyyeen amma sagantaa kan guyyaa har'aatti fufna. Jimaata dhufu garuu jimaata dhufu namoonni hanga jimaataatti turtan ani namoota hirmaachaa jiran baay'ee asumaan ilaalaa waan deemuu fi namoota boqonnaa 3 Efesoon boqonnaa 3 torban kana keessa sirriitti kan nuti irra deddeebine ilaallu waan ta'eef boqonnaa kana keessatti waan isin ilaaltaa wajjin ilaalla. Waan isin barattan xumura irratti gaaffii gaafanna jechuudha. Kanasaa qabxii keenya irraan deebiin waraabbachuu deemti obsi. No. An xumureen jira. Gaaffii san xumura irratti gaafadhee fi Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti jechuudha. Maal jettan? Okay, thank you. Gaaffii san dubbisime. Okay, heertuu kana sinin dubbisa. Heertuu kana
Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboomotaaf toora seera sanaa namootarraa kaasee jira. Abboomotaaf toora seera sanaa namootarraa kaasee jira. So amma nagaa buusuudhaaf jedha. Diinummaatu ture Israa'eliif Ormoota gidduu, Yihuudootaaf Ormoota gidduu jechuudha. Nagaa buusuudhaaf namummaa haaraa isatti argamu tokko uumuudhaaf isaan lamaan gidduutti jechuudha. Abboomotaaf toora seeraa iddootii kaasee jira. Abboomonniif toorri seeraa iddootii ka'an jedhaman kun abboommii kamiidhaadha? Yoo abboommii atumti deebisi. Tokko abboommii karaa dhagna qabaatiin namni akka seera Israa'elitti namni dhagna hin qabanne tokko namni tokko sanyii Israa'el ta'e dirqama dhagna qabachuu qaba. Karaa kanaanis immoo Yesuus Kiristoos walitti araarsee jira seerri isa kanaatiin jechuudha. Tokkommoo maal tureyyuu? Ayyee waaqayyo eebbisu. Anamma waan barbaadu keessa argadheetiin jira. Waaqayyo eebbisu Maartaa. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 2 kana lakkoofsa 11 irratti ol deebitanii yoo laaltan achirratti xiyyeeffannoo Phaawulos maal akka ta'e argitu jechuudha. Xiyyeeffannoon Phaawulos maalni isin jedha warri Efesoon Ormoota turanii kanaafiyyuu isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in warra dhagna qabatan waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetamu warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatiin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa jedha. Ni galee kanaafiyyuu wanti Ormootaa fi Yihudoota Orma akka isaan ta'an kakuu warra Abrahaamiif galame keessatti akka isaan hirmaanne wanti godhu keessaa tokko seera dhagna qabaati. Seera dhagna qabaa qofa immoo miti. Sinigalee seera dhagna qabaa qofa miti. Isaanii wajjin wal qabatee seeronni mana qulqullummaa hundumtuu kennaman, seeronni ayyaana garaagaraa kennaman, hundumti isaaniiyyuu Israa'elumaaf kennaman. Sinigalee Israa'elumaaf kennaman. Garuu haa ta'u malee iddoo kanarratti waa'ee abboommii yeroo jedhu waan abboommii kurnanii miti. Efesoon keessatti Phaawulos abboommiin kurnan iddootii ka'eera jechaa hin jiru tarii jechuudha. Abboommiin kurnan iddootii ka'eera akka inni hin jenne kan itti hubannu ammoo Phaawulos fakkeenyaaf yeroo masanayyuu seera 666 oltu jiran nu jette. Maartaan tarii 666 osoo hin taane seera 612 oltu jira. Innaa 666 waan biraa akka nu jalaan fakkaanne jechuu kooti Maartaa. 666 lakkoofsa waan gaarii qabu miti. Seenaa gaarii qabu miti macaafa qulqulluu keessatti kanaaf xiqqoo ishee gannaa gochuu qabna jedhan. Okay. Warra Efesooniin garuu inni waa'ee abboommii kurnanii akka hin taane kan ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 2 fi 3 irratti yoo laaltan waa'ee abboommii isa shanaffaa haadha keef abbaa keef ulfina kennii kan jedhu warri Efesoon illee akka isaan eeguu qaban dubbachaa jira. Akkasuma immoo abboommii torbaffaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3 hanga 14 yoo dubbistan waa'ee abboommii torbaffaati. Inni haa ta'e kanaan dura namni hatu jiraannaan amma hin hatiin. Kanaan dura namni sobu jiraannaan amma hin sobiin. Wantoota abboommii kurnan irra deddeebi'eeti. Waaqa tolfamaa fi sagadiidhaan sassanni waaqa tolfamaa fi sagaduudha jedheeti. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti. Akkasuma immoo Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 25 irratti. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 28 irratti wanti inni kaasu jira jechuudha isinii galee. Kanaaf Yesuus abboommii kurnan iddootii kaaseetu Yihuudootaaf Ormoota walitti araarsee jechuu miti jechuu waan Phaawulos jechaa jira. Garuu seeronni dhagna qabaa akkasuma immoo seeronni ayyaanaa kan Yihuudoonnii fi Ormoonni maaddii tokko irratti akka hin hirmaanne keessumaa maaddii kakuu Abrahaam irratti Ormoonni akka hin hirmaanne kan isaan taasisu isaan kana waan ta'eef jechuu waa'ee kanaatti kan inni kaasu. Har'a walumaa galatti gara mata duree keenyaatti yoo deemne Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee kan jirudha kan nuti walii wajjin ilaallu. Boqonnaa 3 guutummaa isaatii torban kana keessa kan nuti walii wajjin ilaallu. Nan amana hanga gaafa kamisaatti Efesoon boqonnaa 3 guutuutti walii wajjin ilaalla jedheen jechuudha. Efesoon kun boqonnaan 3 lakkoofsota
digdamii tokko qaba. Garuu immoo Efesoon boqonnaan sadii kun icciita bal'aa of keessaatii qaba. Icciita bal'aa of keessaatii qaba. Efesoon boqonnaan sadii jechuudha. Keessumaa dhimma dhoksaa wangeela Waaqayyooti kan inni kaasu jechuudha. Dhimma dhoksaa wangeela Waaqayyoo kan Phaawulos barsiisu. Ergaa wangeelaa, ergaa misiraachoo ormootatti akkamittiin akka inni darbe kana lallabuudhaaf immoo Phaawulos akkamittiin akka inni Waaqayyo biraatii ajaja akka inni fudhatedha kan nuti walii wajjin ilaallu jechuudha. Isin galee mee nan isiniif dubbisa. Boqonnaa sadii lakkoofsa tokko kaasee jechuudha. Sababii kanaaf jedha Phaawulos. Ishee makanayyuu naa qabadha. Sababii kanaaf jecha jettu jechuudha. Sababii kanaaf jennaan kanaan dura wanti dubbatamaa ture hundumtuu boqonnaa tokkoof boqonnaa lama keessatti wanti dubbatamaa ture hundumaa kan ilaallatudha jechuudha. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira jedha. Dhaggeeffadha, hidhameen jira kan jedhu jechuudha. Sababii kanaaf jedheeti jalqaba. Sababii kanaaf jedhamnaan waa'ee maaliiti jechuu kan hin dubbachaa jiru. Wanta kanaan dura boqonnaa tokkoof boqonnaa lama keessatti ibsaa ture. Boqonnaa tokkoof boqonnaa lama keessatti immoo waa'ee maaliiti kan nuti ilaalle? Waa'ee wangeela Kiristoos, waa'ee dhoksaa fayyina dhala namaa. Icciitii Waaqayyo bara xumuraa keessatti karaa Kiristoos dhala namaaf ibse jechuudha. Keessumaa dhoksaa baroota hedduu dura ture. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa. Amma waan jiru hundumaan dubbifannaa ittiin deebina lakkoofsa tokko. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoosii Yesuusiif hidhameen jira. Waa'ee hojii ayyaana Waaqayyoo adeemsisuu isa isiniif jedhee anatti kenname dhageessaniitu ta'a. Akkuma ani dura as keessatti gabaabsee isiniif caafe Waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti anatti argisiiseera. Kana dubbifachuudhaan dhoksaa Kiristoos hubachuu koo beekuu ni dandeessu. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne. Amma garuu Waaqayyo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaa fi raajotatti mul'iseera. Dhoksaan kunis lakkoofsa 6 warri saba Waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan isinis dubbifachaa akka deemtanii fi iskiriinii irra isinii gochuun barbaada. Okay. Tarii yoo itti jettanii ilaaltan inuma mul'ata jedheen yaada. Lakkoofsa 6 jirtu. Lakkoofsi 6 maal jedha? Dhoksaan kunis warri saba Waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan. Isaanii wajjin bu'aa dhagna tokkoo akka ta'an. Abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e. Akka kennaa ayyaana Waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kunis gochaa humna isaatiiti. Ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa irra nan xinnaadha. Haa ta'uyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos kan lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Lakkoofsa 9. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uume keessa dhokfamee ture. Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii Waaqaa keessa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenya yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Lakkoofsa 12. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isa ani isiniif rakkachaa jiruuf akka abdiin kutanneef isinan kadhadhaa jedhe Phaawulos. Akkasuma immoo lakkoofsa 14 irraa kaasee kan jiru lakkoofsa 14 kaasee kan jiru isiniif dubbisa. Sana booddee gara lakkoofsa 1tti ol hin deebi'a jechuudha. Maal jedha lakkoofsa 14? Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaa nan kadhadha. Sanyii Waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan hin waamamu. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha.
Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaa fi hundee akka godhattaniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gad fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetu wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa safara malee caalchisee gochuu ni danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Ameen jedha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame. Boqonnaa sadii kanadha jechuudha. Boqonnaa sadii kana walii wajjiniin ilaalla. Boqonnaa sadii guutummaa isaa wajjin ilaalla. Garuu har'a lakkoofsa tokko qofadha kan nuti ilaallu. Maaliif guutummaa isaa dubbisaa jira? Sababni isaa guutummaa isaa kana keessatti torban kana keessumaa hanga guyyaa kamisaa jechuudha. Kan nuti walii wajjin ilaallu isa kana waan ta'eef akkasiin yaada keessaa qabattaniif. Wanta as keessatti Phaawulos xiyyeeffannoon isaa maal akka ta'e akkasiin hubattaniif jechuudha. Keessumaa dhimma dhoksaa wangeelaa isaa Phaawulos akkan hojjedhuufan akkan lallabuuf itti waamamee isa inni jedhu jechuudha. Keessumaa akkasiin irratti xiyyeeffattan kanan barbaada. Keessumaa dhoksaa wangeelaa. Phaawulos iddoo kanatti waa'ee maaliiti kan inni kaasaa jiru? Waa'ee warra saba Waaqayyoo hin ta'in amma garuu wangeelatti waamamanii jechuudha. Waan kun har'a nuuf gaaffii nutti ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif jennaan hundumti keenya iyyuu qomoodhaan Israa'eloota miti yookiin Yihudoota miti. Garuu ammoo wangeela itti amanuudhaaf Kiristoosiin gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya goonee fudhachuudhaaf carraa argannee jirra. Har'a waa'ee Ormootaa fi Yihudootaa irratti namni falmii gaggeessus hin jiru. Sababii kanaaf jecha dhimma keenya ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu yeroo wangeelli kun battalatti wangeelli kun Ormoota bira gahe sanatti tuqaa xiyyeeffannoo guddaa ture dhimmi kun jechuudha. Ormoonni Kiristoositti amanuudhaan hirmaattota yookiin qooddattoota kakuu Abrahaamiif galame sanaa ta'uu danda'u moo hin danda'anii kan jedhu gaaffii baay'ee jaarraa jalqabaa sana keessa sammuu dhala namaa sammuu namoota hedduu keessa naanna'aa ture jechuudha. Waldaa kiristaanaa hedduu jeeqaa ture jaarraa jalqabaa keessa mata dureen. Ormoonni qooddattoota kakuu Abrahaam ta'uu danda'u moo hin danda'anii kan jedhu. Kanaaf iyyuu Phaawulos dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan dubbata kutaa kana keessatti jechuudha. Xiyyeeffannoon Phaawulos iddoo kanatti Waaqayyoo dhoksaa guddaa mul'ataan natti kenneera jechuudhaan jechuudha. Wanti kun Phaawulos waan kalaqee wayii akka hin taane. Garuu immoo Phaawulos waan kana mul'ataan kan argate Waaqayyo akkatti argisiise hundumaa ibsa jechuudha. Eegtuu waan ammas inni ibsa keessatti. Kana qofa immoo osoo hin taane waan kun waan raajotaa fi ergamoota birallee ture akka ta'e kaasa Phaawulos. Waan kun ergaa raajotaa fi ergamoota birallee ture akka ta'e kaasa. Kadoo sagaleen si bira jira jechuudha. Miyuutii godhe. Okay. Eebbifame. Keessumaa lakkoofsa jaarratti I think lakkoofsa shanirratti maal jedhaa? Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne amma garuu Waaqayyo fuula isaatiin ergamoota qulqullootaaf raajotatti mul'iseera jedha. Argitanii wanti Ormoonni sagalee abdii Abrahaamiif galame kana saba Waaqayyoo ta'uu isaanii ilaalchise Ormoonni saba Waaqayyoo ta'uu isaanii ilaalchise waan Phaawulos kalaqe wayii osoo hin taane eessaa kan dhufe ta'uu isaati jechuu kan inni kaasaa jiru. Waaqayyo biraa kan dhufe ta'uusaa abdiin kun baroota duraan iyyuu kan ture ta'uusaa Phaawulositti immoo mul'ataan akka inni beeksifame. Kanammoo Phaawulos qofa yoo osoo hin taane
Hafuurri qulqulluun karaa ergamootaa fi raajotaatiin iyyuu dubbachaa akka ture lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qooddattoota kakuu Abrahaam akka isaan ta'an kalaqa jechuudha.